Sinja. Majechu. Analoojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya hiddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa ummata fayyaales wallahi ummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan 42% gaaza irratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jiru irraa ka'eeti nagaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiyyi fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malasillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni hin kijibanii. Yoo kijiban garuu kijiba si amansiisuuf kijiban malee hin amanan. Jarri kuni kijiba si kijiban san ifiifillee amanan. Jaalama dura biyyan ture. Argeen ture qondaalota gurguddoo. What's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru. Qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaarsaa jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember the highest earning professionals. Ijoollee fi waan ittiin barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin keessa rakkataa jira jechuudha. Rakkoo akkasiisan keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Haala kana keessatti qondaalonni mootummaa waggaa agartu akka waan tokko rakkoon biyya san hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ay dhagaan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreeti hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskaandeeviyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka ofoon laale saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte. The state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejor godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammam takka to'ata. Humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beektaa yeroo kan itaafi. Akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti hamma bahaa dhihatti biyyi nagaa qabdutti itti haasayan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hamma danda'ametti wal gargaaranii jara kanarratti dhiibbaa godhanii karaarratti akka deebi'an yaalu yoo kan danda'amne taate immoo biyyi tun biyya tana qabatanii qilee dhaquun jara kanaan oolamu. Biyya tana qabatanii qilee akka hin dhayne nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhayne waan danda'ame hunda godhuu barbaachisa jechuudha. Imana Addaa Jawar mootummaa dhiyees kana isaanillee gaafannee deebii isaanii isaniif dhiyeessina. Ammoo ammaatti waan ati akkuma sirnoota kaanii mootummaa kallee ofirraa mancaasuun qabsoon ofirraa mancaasuun barbaachisaa jetti. Asiin dura qabsoo Oromoo geggeessanii turtan qabsoo qeerroo yookiin Oromoo protest yookiin mormii Oromoo geggeessanii turtan achiin mootummaa nam jiru aangootti dhufe. Kan aangoo irra kaasuufi sochiin akkasii hin hojjette jettee yaadda? Sochiin uummata sirna kamiifuu hin ta'a. Uumama muuxannoo itti qabnan Oromoon beeke. Beektaa of dagatanii. Akkanii dhaabeen qondaalota argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akka itti qabsaa'anii wayyaanee ofirraa kaasan. Warra wayyaaneen qe'ee keessaa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu qabsoo uummataatiin, qabsoo qonnaan bulaatiin, qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee uummata irratti qoosuu barbaada. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef
I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haara irra dhaabudha. That's destructive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaanee guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutu dhamanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti si dhamanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kana immoo qaroo muuxannoo itti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaa hin qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaa'u turanittis dunuunfannetti deemne. Dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa qarmaa nu jaalaa bilchaataadha. Wanni amma jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa, isaanis kasaarsa. Salphinaaf kaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran. Oromootti diina baay'isaa jiran. Saamichi, tuffiin, diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif, Tigree keessaa waan bayaniif osoo hin ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabatee saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kan hanqee kiyyatti ittiin bulchu, kakuunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu, sadarkaa federaalatti immoo wal kabajnee, wal jaalannee waliin bullu jaarrachuun barbaada. Har'a maqaa Oromoo dahataniit keessattuu deenjariin amma deemaa jiru. Oromootti fayyadamti. Kan irraa kan si gaafachuu barbaade mootummaan kun kan jedhamu mootummaa Oromoo jedhan. Namni hedduun akkasiin jedhee yaama warri biyya keessaa fi warri biyyoolaaleen mootummaan Itoophiyaan bulchuu jiru mootummaa Oromoo jedhan. Mootummaa Oromoo jechuun kun uummata Oromoof bu'aa yookiin miidhaa qaba. Wanni hin haalamne jarri aangoorra jiru Abiy irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoorra bayan. Kanaaf Ormi alagaan ka biyya keessaas ka fagoos hoolaalu warra Oromoon aangoorra baase jarri kun Oromoodha. Jee mootummaa Oromoo jee ilaaluunsaa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naata jedhee filatee aangoorra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhanan. Mootummaa Abiy, mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka oofu. Tokko warra Oromoo amalee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kana yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa walitti qaban haasayan. Akka waan Oromoo fayyadanitti, akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu oromummaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa sabarratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaadhaan deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa uf jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo waggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaaraa cabsuu barbaadan. Humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin garaagarummaa yeroo dheeraa qabna. Mootonni isaan keessaa bayan miidhaa guddaa saba keenya irraan gahan. Nuyi garuu Amaara irraa haaloo ba'uu irraa hajaan qabna. Nuti Amaaraa wajjin daangaa bal'aa waliin qabna. Hariiroo yeroo dheeraa waliin qabna. Garaagarummaa qabnu falmiidhaan furanna. Garuu sirna abbaa irree tokko bira dhaabannee Amaaraa cabsuu, Tigree cabsuu waan jedhu hin qabnu jechuudha. Itoophiyaan kaleessa maal jechaa turre? Itoophiyaan Oromoodhaaf hin taane namuuf hin taatu jechaa turre gaafa qabsoofne. Har'a immoo Itoophiyaan Amaaraan taate hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Tigreedhaaf hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Oromoodhaaf taatu ka isaafis nagaa kennitu, ka haqa isaa eeyyitu, ka Amaaraafis haqa isaa eeyyitu, Amaaraafis nagaa eeysiftu, takkan Tigreefis taatu, kan Somaaleefis taatutu barbaanna nuti. Nuti maqaa keenyaan maqaa Oromootiin abbaan fedhe ol ba'ee saba biraa akka cunqursu hin barbaadu. Maaliif nutu akkas ta'aa ture kaleessa? Kalee murni Amaara keessaa ba'e Amaara keessa dahatee maqaa Itoophiyaatiin uummata keenya cafaqaa ture. Waggoota 27 murni Tigraay keessaa bu'e maqaa Tigraayin saba keenya cafaqaa ture. Har'a immoo
madaan nurra gahe maddaa saba biraatti irra gahuun hin eeyyamnu jechuudha. Kan dura dhaabachuu qabna. Maaliif kana yoo callifne rakkoo uummata Tigraay irra gahe hubachuun barbaachisaadha. Boru gaafa sirni kun kufu waliin akkan kufne. Garee Alawaayitii jedhamu jira Siiriyaa keessa. Waggaa 50 wayiif maatiin Alasad isaaniin of marsee maqaa isaaniitiin uummata saba bal'aa biyyattii cunqursaa ture. Har'a yeroo isaan kufan uummanni sun rakkina hamaaf saaxilame jechuudha. Kanaaf Oromoon sirni kun gaafa kufu maqaa isaa nyaatee akkan kufne of eeggannoo guddaa godhuu qaba jechuudha. Amma filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu taasifama jedhamee eegama. Ni hirmaatta akka paartiitti jechuu kiyya. Achiin waa gahu. Inuma geenyee dheeraa gahu filannoo kana dura irratti paartiin ati keessa miseensa turte boykoot godhe kun hin hirmaanne. Tarii filannoo ta'an irratti amma ilaalcha siyaasaa baay'ee dhiyeessaa jirta. Erga mana hidhaatii baatee booda immoo tasgabbooftee gidduu dhaabattee dubbataa turte. Egaa dhiyootti immoo mootummaa baay'ee qeeqaa jirta. Akka kana dura yeroo aktiivizummaa yookiin immoo ala teessee mootummaa qeeqaa turte sana fakkaata ilaalchi kee gaafa ilaale jedhu. Tarii filannoo dhufu irratti hirmaachuun kee hagam mirkana yaada akkasii qabda. Kun siin jee achiin nu hanga maaliif siin jee si fakkaate. Haala qabataa amma Itoophiyaa keessa jiruun filannoo godhuu hin danda'amu. Dachiin biyyattii parsantii 70 ol harka to'annaa mootummaa jala hin jiru jechuudha. Filannoo gaggeessuu hin danda'u. Xaa'oo bar mootummaan fidee riphee loltoota uummata araabsaa. Torban dabre kan naannoo Amaaraa keessa konkolaataan takka socho'an turre. You cannot have an election where the state does not have a control over the physical space. Waan kana bar waan amma sitti mukana I was telling them bogoota lamaan dabre kana haa callisu malee miidiyaarraa qondaalota kan waraanaas kan siviilis you are losing it biyyittii isin harkatti shunquyxee harka ganaa keessanitti. Abiy Ahmed Shimallisi Adaanechii fi namichi Amaaraa suni they are co-mayors of Addis Ababa. Addis Ababa qofa waliin bulchan Finfinnee qofa waliin bulchaa jiran beeki. The rest of the country is not in their control. Haala akkasii keessatti waa'ee filannoo dubbachuun rakkisaadha. Maaliif filannoon tokko legitimacy qabaachuu kan danda'u yoo xiqqaate constituency bakka namni irraa filamu 2/3 keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'a. Danda'uu qabaa jechuudha. Haala ammaatiin parsantii 30 keessattuu filannoo gaggeessuu hin danda'amu. Oromiyaa fi Amaaraa keessatti particularly increasingly South keessattis jechuudha. Kanaaf priority Itoophiyaa ammatti filannoo miti. Ana waa'ee filannoo kaasaa ture waa'ee dimokiraasii waa'ee kan advocate godhaa ture miti. Maal jedhu Oromoo gama maaku mataa jirutti sabbata maran. Yookiin immoo maal jettan warri Booranaa ka maran kan ruufa maranii. Ruufa maran. Yoo mataan hin jirre ruufa maran. Itoophiyaa mootummaan harka hin qabne keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu. So first thing first we need to restore peace. Akkamii fiduu danda'u keessumaa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessa walitti bu'iinsi jira waggaa 5 deemaa jira erga mootummaan humnoota federaalaallee bobbaasee waggaa 6 ta'eera naannoo Amaaraa keessas immoo erga waraanni Tigraay keessa dhumee booda deebi'ee hammaateera. Rakkoowwan walitti bu'iinsawwan naannolee lamaan keessa jiran keessaa kamtu furuuf cimaadha akkaminis immoo furamuu danda'a walitti bu'iinsawwan Itoophiyaa keessa jiran kun wantoonni ijoo hojjetamuu qaban maal akka nama siyaasa tokkotti tokko lama sadeetti wanni tarreessuu dandeessu. Furuudhaaf fedhiin jiraannan furuudhaaf laafaadha. Akkamiin? Biyyi sun carraa guddaa qabdi. Tokkoffaa namni lola ifatee jira. Maaliif lola ifatee fakkaate? Itoophiyaan lola keessa turteerti erguma uumamte irraa kaasee. Bara Haayile Sillaasee lolli ture, bara Dargii lolli ture, bara IPRDF haamul xiqqaatu malee lolli ture. Lolli hagammaa godhamaa ture qarqara irratti. Ogadeen keessatti, gammoojjii Baalee fi Harargee keessatti, Eertiraa keessatti. Lolli waggaa 6 dabree kun immoo handhuura biyyattiitti godhamaa jira. Oromiyaa keessatti Shawaadha. Arsiidha. Amma lolli guddaan qarqara Wallaggaan jiru. Waraanni guddaan kan jiru godinoota Shawaa keessa, godinoota Arsii keessa, Gujii fi Baalee. Jiddu galeessa. Amaara keessa lolli kan godhamaa jiru. Dur Amaarri PRP keessa Qaaraa garas gara daangaa Sudaanii lolaa ture. Tigraay soo taate qarqara ture. Amma lolli Amaara keessa godhamaa jira. Jiddu gala Gondar, jiddu gala Goojjam, Shawaa kaabaa keessatti godhamaa jira jechuudha. Lafa naannoon kun maali? Lafa oomishaan beekamu uummanni bal'aan keessa jiru jechuudha. Kanaaf durii gaafa lolli qarqara godhamu uummattoonni Itoophiyaa jiddu galeessa jiran darbee ilmaan erganii sinqiin ergan. Amma garuu lolli qe'ee isaanii irratti godhamaa jira jechuudha. Kun uummata baay'ee nuffisiisee jira. Uummanni Itoophiyaa kan Oromiyaa keessa jirus, kan Amaara keessa jiru, kan Tigraay keessa jirus lola ifatee jira jechuudha. Akka kaleessatti naa cabsi. Uummanni Itoophiyaa keessatti maraatuu saayikoosisii ture from 2019 to 2022.
amma sun fayye namni amma araara barbaada ummanni akka ummataatti. Lammaffaa riphee loltoonnis bifa yaadan saniin deemuu akka hin dandeenye hubatanii jiran. Kabiraa hawaasni addunyaa biyyoonni ollaa keenyas ta'e kan fagoo jiran biiti tun addaan faca'uu heddii jedhanii sodaa guddaa keessa jiran waan jiraniif bifa danda'ame hundaan tumsa nuu gochuudhaaf araarri akka dhufu tumsa nuu gochuudhaaf qophiidha. An kana waanin kallattiidhaan beekuuf dubbachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf biyya keessatti there is a peace market ummata jidduu. Biyya alaatti deeggarsa cimaa argachuu dandeenya araara fiduudhaaf. Maaliif biitti Itoophiyaa jedhamtu kun akka facaatu kan barbaadu hin jiru. Ollaadhaa Keeniyaan hin barbaaddu, ollaadhaa kuun hin barbaadan naannoo kanatti Sudaan jigdeetti, Somaaliyaa rakkoo qabdi, Itoophiyaan naannoon kun hundi hin diigamaa jechuudha. Saba kanaaf biyyoonni ollaatis nageenya akka dhufu barbaadan. Even biyyoonni Arabaa kassafaman kun yeroo baay'ee lola gargaaran haa ta'u malee wanni isaan Itoophiyaa irraa qaban food production nyaata. Yoo biyya tasgabbooftee qonni kan qotamuu danda'u. Kanaaf biyyoonni Arabaatis yoo taate biyyoonni bahaa dhihaatis yoo kan taatu taate nagaa akka fidu barbaadan. Nagaa kan hin barbaanne mootummaadha. Kan ammoo waan isaan mormuuf miti waan inni itti dhiyaate irraa dhagaye practically hojii isaan hojjetan guyyaa guyyaan waan hordofeef. Maaliif asirratti tarii waraana dhafedhu moo wallaalummaatu kanatti oofe akka ilaalcha keetti? Beektaa aangoon maal si godha si fakkaate? Aangoon of tuulummas duuma. Maaliif keessattuu sirna abbaa irree uumuu waggaa barbaaddu warra xiqqoo si xiixu dura warra si mormu ariita. Sanbooda warra gorsa atiin jaalanne si kennu ofirraa ariita. Sanbooda warra maqaa keetiin hadiraa dha'uu ofitti of marsita. Kanaafi informationii ati argattus kanuma si doongorsiisu kanuma si gowwoomsu qofa jechuudha. So maal dhufa of tuulummaas dhimma. Of tuulummaan immoo of wallaaluudha fida jechuudha. Ijoolleen teenya aangoo irra jirtu tuni of tuulummaa keessa dabartee of wallaaltee jirti. Biitti harkatti facaatee dhumtee jirti. Garuu isaan waggaa walgaan hunda kabajamoo muumicha halaqa jechuun alatti waggaan ofirra dhufan amma I'm sick of them amma ministeerota isaanii kana. Waggaan ofirra dhufanii namatan. Waggaa isa bira dhaqan kabajamoo muumicha jedhaniin. Odoo kana godhan biyya harka isaaniitti deemteetti. Maaliif nagaan barbaanne? Gaafa dura dubbiin abaa'oo ture eegaltu. Ijoolleen tun nama 200 geessu. Maal naan jedhan sitti fakkaate? Maaluma waa'ee abaa'oo kana cinqamtaati. Mallasuu bari maqaa abaa'oo sila Oromoo mormiin dhiisu mormiin aadaa isaa ta'eera ammallee jedhanii bar. Mormiin Oromoodhaaf aadaa ta'eera. Jarri kuni Oromoon tuni silaa nuuni mormuun ooltu mallas beeki maqaa abaa'ootiin fayyadameeti. Abaa'oo Oromoo nama rakkiftu hunda kabalee hidhatti nagaa aangoorra ture. Nulleen silaa Oromoon nu mormuun dhiiftu maqaa maal isaan kan yaadanii marroon gidaamii ture jedhanii yaadan. They did not understand the transformative impact of the 2018 change. Jijjiirama statein aangoon north irraa south shift godhuun seismic shift san hubachuu hin dandeenye. Structural change dhufaa biyya sanitti akkasuma addunyaa irratti waan jijjiiramaa deemaa jiru kana hubanne beektee gaafsan. Ammoo maali? Ammoo waan baay'ee balleessanii jiran. Araaratti deemnee kan jennu taate nu harkaa diigamtu waan jedhu sodaatan. Aangoo dhabnaa inni irra akkanna waan jedhan san keessee sodaarraa kan ka'e gara odhaatu deemaa jiran. Garuu namni asadirraa barachuu danda'uu qaba. Baay'ee bareeda. Dhaggeeffattoota keenya egaa tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo irratti jirra. Keessumaan keenya nama siyaasaa Jawar Mohammed qeeqa akkasumas himannaa garaa garaa mootummaa irratti dhiyeessaa jira Jawar Mohammed. Namoota siyaasaa paartii biyya bulchuu yookiin mootummaa Itoophiyaa keessa jiran yoo dubbachuu barbaadan balballi keenya banaadha. As dhiyaatanii yaada isaanii biraan ga'uu danda'u. Isaan keessumeessuuf qophiidha. Gaaffii nutti ce'uu dandeenya. Achirratti qondaalli mootummaa fe'e. Dhufee na wajjin haasa'u mormuu barbaannan I'm ready. Asitti isin duratti anytime abbaan fedhe dhufee factually waan an jedhu kun sirrii miti. Diinagdeen Itoophiyaa kufaan jiru. Waraanni biyyattii akka reermaatti nyaatee gombisaan jiru. I am desperately trying to save my people. Ummanni kiyya seerni kun ummata kiyya qabatee qilee kan dha'ineef inni yaalaa jira. Diinummaan qabu jibbarraan qabu. Abbaan fedhe dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudhaan qophiidha. Baay'ee bareeda. Kaanini isanii guddum calliftan warri hayyooti siyaasaa warri baratee warri paartii mormitoota namni hedduun itum quufna fakkaata akka biyyattiin itti bulfamaa jirtu garuu abdiin uummanni qabu amma marii biyyaalessaa kan in harkifatte guddoo turte amma immoo itti fuuftee jirti. Ati akka Jawariitti mariin biyyaalessaa kun maal milkeessa jettee yaadde?
rakkanne callisne bar joolle. Hin rakkanne bar. Hin rakkanne. Dhugaan rakkanne beeki. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibne suuta kufaa jiran. Kan namni Oromoo waa beeku kan sirna kasan keessa jiru namni xiqqoo qalbii qabu ka haalli kun isa yaaddeessine ka hirriba isa kun hin jiru ka gammadee carrase hin jiru. I can speak for most of my people. Kuni kan hubachuu barbaachisaadha. Waa'ee marii biyyoolessaa yaani marii biyyoolessaa kuni waan gaafa biyyatti dhufne yaadattanii gaafa road map barbaachisa ce'umsaaf. Gaafa jennu abii gadi ba'ee Jawaar mirkaanee Facebook irra barreessaa isin immoo isa jala wajjin jedhe. No, mirkaanee miti. I studied it. I studied transition. I spent my entire life. Jiruu kiyyaan irratti qorachaa ture. Gaafsa road map hin barbaachisu anis hin ceesa jedheet biyya qileetti galche. Warri waan marii biyyoolessaa kana 2018 akka dhufu barbaanne 2018 with evidence dokumentii inni itti kennine hin didan. Gaafa eega biyyatti daddabarte booda 2022 gadi hin ba'an. Okay. In turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan boo'anii kanuma fee ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedha. Mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mari'atu hedu wal hubannoodhaan jaarsaa jaartii nu bare yoo wal lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbammaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin kuni mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyoolessaa itti dhayina. Mee dura qawween sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deebifna jenneen. Kaafaa hundi kana jedhe paartiilee hundi kana jedhan. Didanii hogguma sana akkuma barbaadan caarii jaaran. Paartiileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartiileen gama Amaararraa dhufan ka gaafsan isaa wajjin turanillee amma ololoo galu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bare Abiyyumatu daawwitii keessa taa'ee ofiin mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma akkuma hidhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabareetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyyas jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa 3 lafarraa rakkisanii odoo akka hin hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa itti ture malee ni beekatti ba'e odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kunillee waan takka qofa godhee deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi jenna bar. Biyya keenya sabaa sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu qabna jechuudha. Nama uumat bita yoo isan uumat keessaniif obaatanii Itoophiyaa guutuuf bahuu dandeettan. Garuu amma fakkeenyaaf kitaaba kan keessatti waan ati uummanni tokko rooroo fi cuqursa jala bahuu fi waliin qabsaa'uu barbaachisaa jetti. Garuu amma uummata Oromoo keessatti wal qoodinsi guddaa jira. Uumat keessatti paartiilee siyaasaa keessatti hoggansa keessatti wal qoodinsi akka malee mul'ata. Isan akka uummataatti akka warra Oromoon of duraan laaltutti. Oromoon isantu jijjiir fidaa itti isan laalti mitire isanuu waliin dhageettan walii galuu dadhabdan wal shakkii jira. Akka malee hoggansa Oromoo jidduutti kun maaf uumama? Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaa ture. Jas hoggan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoon tu waliin galtu waliin taatu noo. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu paartii sirna cimaa Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame ka waggaa 50
bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessa firfirseen jilbiifachiisu ture. Warri Oromoon tokkummaan qabu jedhu warri Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa hoo? Har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessas yoo kan taate hoggansa keessa garaagarummaan lama qofa jira Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan jiru. Bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni dikteetarri jira gubbarra hamma gadiititti to'annaa cibaa cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gamma dhumaatti jiru mormitoonni caccabanii daarumanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autokrasii jechuun jennaan jechuudha. Anokrasii tana sirna abbaa irree yartuun jaan maaliifi qaama lafaa biyyattii san keessa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen baay'ee laamshaadha. Humna lakkoofsaan kan mootummaatii ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma. Yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasaa alatti harka isaan jiran. Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa jiran. This is two sides of the country. Sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu. Malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafeedha jechuudha. Duratti riphee loltoonnis akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette tarii mootummaa yaaddessuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa 1000 yoo nu lolanii immoo hin dandeenye dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti lolanii mootummaa to'achuu hin danda'ama Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kana hin jedhu uummanni hin deeggaru riphee loltoota. Uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Riphee loltoonni kun uummata keessa jiru. Dhahanna onnee uummataa kana ni beekan. Kanaafin siin akka fedhan deemaan jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni riphee lolaa adeemsi riphee lolaa durii fi insurgensiin amma adda adda dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda riphee lolaa jaara. Amma sochii uummataatu gara fincilaatti jijjiirame riphee loltoonni bifa wal ta'iniin decentralized bifa ta'een autonomous ta'anii deemu jechuudha. Kanaaf akka fedhan sanitti deemuudhaaf isaan rakkisa. Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 28 oli kan kasaarame. Imagine diinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadha lama Amaara. Naannoo sanitti sochii diinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun diinagdee laamsha'ee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investmentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqal'atee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi Araboonnii fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen. Biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investmentiin mootummaa garam deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirikaa irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. 7 dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malawaawwaja spare parts doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyatti kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf diinagdeen biyyattii laamsheera. Lolli maal godhaa jira? To'annoo mootummaan qabu harkaa fuudhee diinagdee keessattuu gama baadiyyaatiin jiru. Remember qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaa irratti I think waajjira Adaanitti waa sana fakkaata. Shunkurtii Taanzaaniyaa irraa fidan. Imagine Itoophiyaa maaliif shunkurtiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliin kuduraa fuduraan irraa dhufu. Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf
maal godhaa jira sochi lolli kun maal godhaa jira biyyattii nyaatee lafaan dha asad maal ta'e waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa riphee loltoota hin laaffise garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofan diinagdeen biyyattiin laaffate waraanni biyyattii ni laamshe gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee diinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya kanatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyyattii keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti dinagdeen jirti ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu kunin maal akeekatileen barreessite turte. Ka butu beekta lachuu amma beekta biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caala kan hin jiru ka officially mootummaan bobbaasu qondaalonni mootummaallee beekta waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman ka barre riphee lolaanii seera didee bosona galeemi qaamni mootummaallee nama saama riphee lolaallee nama saama ummanni rakkoo guddaa sheer godhan immoo maallaqa sirraa fuudha kan baankiin walii dabarsan qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadda iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafet waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde 100,000 120,000 130,000 kafalisiin jaan jechuudha. Maaliif sababa sirni wanni amma reefu isin jedhu sun sirni mootummaa the state has become so weak hedduu waan laamshooftee jirtuuf sirni mootummaa ka biraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala. It's not a DNA question. Oromoon akka Oromootti waan cunqurfameef akka Oromootti qabsaa'e. Kan qabsaa'e garuu Itoophiyaa waan jibbeef saba biraa waan jibbeef miti. Roorroo ofirraa kaasuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaatiin dhiibamuun akka irraa dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf immoo har'a kan jechaa jirru maali? Roorroo kalee ofirraa kaafnee roorroo haalaa jira. Kan ammaa kan immoo kan hammeessu kalee gara tokkoon dhiibamaa turre. Har'a gama lamaan miidhamaa jira Oromoon. Gama tokkoon sirna ofii hangoorra baaseen ajjeefamaa saamamaa salphachaa jira. Gama biraan immoo saba murni kun Oromoo ta'e qofaaf badii inni saba biraa irratti hojjetuuf Oromoon immoo abaaramaa balaaleffatamaa jira jechuudha. Gama lamaan rakkataa miidhaa gama lamaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya maali? Itoophiyaa Oromoofis saba biraafis haqa eegde wal taasifte walii tumsiifte dimokiraatawaa taate jaaruu irratti fuulleffadhee hojjedha jechuudha. Gaaffiin namoonni hedduun amma karaa feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaaffiin du'e sanillee gaafasuma hidhamtanii waan du'e sun irraa waan beektan qabdani. Akkuma beektu kan Hacaaluun ajjeefamee borumtaa isaan hidhame. Amma nu wadhu kitaaba keessatti barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Du'a Hacaaluu ni qoratama. Har'as ta'uu baatu boru ni qoratama. Dhugaan immoo ni baha. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaa nan gaafatamaa seenuun barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef dhodhoysaa hedduu godha akka ture ifa sammuu kitaaba keessa kaa'ee jira. Kaanini sorry ammayyuu ka bal'inaan gaafatamuu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuba as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? Bil laptop itu narra nafta. You see, we tried bar biyya sanitti wanni xiqqoo tokko yeroo tokko na aarsu maal akka ta'e beektaa? Yeroo san na sodaatu turan. Akkam biyyatti hin galle jaarsota irratti ergan. Dhufuu dura isaan achi dhufuu dura akkam biyyatti hin galle akka nafu. Waan biyya dhufee aangoo irraa fudhatu itti fakkaatu ture. Akkan aangoo irraa isaanillee hin barbaanne. Akkan isaanii tumsuu heetu. Hubachiisuun qaba laaptooppii keessan kenne. I was disarming qabsoo qeerroo fillee simbolikli kan hin barbaade qabsoo filee as geenye amma jara aangoo irra dhufe kana jeequrra tasgabbii isaan dhabsiisurra mee yeroo kenninee fi hamma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufnee
haa deemnu simboolikalii sodaa naasuu yeroo san abiifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa itti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna. Lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbuan. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu didduudhaan keessa bahuu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a minimum they know what they stand for. Karaa tarsiimoo isaan hordofan irratti waliigaluu dhabna malee ilaalcha isaan qaban irratti waliigaluu dhabna malee at the heart biyyi akka diigamtu fedhii hin qaban. Onne I can speak with confidence ijoollee kana nan beeka ijoollee kana. Wal falmaa turre wal beeyna wal loluu dandeenya. Ultimately garuu haala amma biyyi keessa jirtuun nagaa ala falli biraa hin jiru jedhanii tamanu. I challenge Abifa and I will bring ijoollee kana amansiisuudhaaf itti gaafatamummaa nan fudhadha. Nagaaf akka ta'aniif. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ka Amaaraas dabalatee. Ni amanu jedhee amanan biyyi akka diigamtu barbaadan. Warri mootummaa biitti harka isaanii diigamu. Maali maraatuun akkana? Maali maraatuun na'an baramma? Okay, gaafa duraan gotti dhufanii muuxannoon hin jiru. Wanta tokko itti fakkaatuu danda'a. Dargaggummaan jiraachuu danda'a. Amma hoo maali? Amma maali? After 6 years of disaster namni xiqqoomallee dhaabbatee loluu danda'uu qaba. Kanaaf falli jiru maali? Garaagarummaa siyaasaa jiran daandii siyaasaa irratti waliin mari'atanii furuudha malee the clock is ticking. The clock is ticking. Abiyyiifis biyyaafis the clock is ticking. Anaan waan irraa guufi miti. Ijoollummaa irraa kaasee siyaasa sana nyaachaa isumaan abjoochaa waan hin jiraadheef na fakkaata wantoonni tokko tokko fagoon nan mul'atan. And I can see clearly amma haalli amma deemaa jiru kun. Wanni amma iyyuuf wanni amma falmuuf immoo Itoophiyaa qofaaf miti. Salphachuuf deeman. Salphina already keessa jiran salphina hamaa keessa seenuudhaaf deeman. Salphinni kun immoo anaafis naaf dabara. Akka nama Oromoo tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti jechuudha. Kanaaf karatti deemuu gaafata. Galatooma hordoftoota keenyaa warreen hordofuu jirtan gaafii keessan arguu jirra. Gaafileen hedduun ka dhiyaatu kitaaba barreessuuf maltu si kakkaasee ka jedhu kan irra haasofne turree website keenya ka BBC Afaan Oromoo irra dubbisuu dandeettanii. Kaaniin kitaaba kan kee eebbisiisuu fi biyyoota garaagaraatti imaluu fi kan Naayiroobii bor eebbifamaa asiin booda Awurooppaa deemta. Garuu kitaaba eebbisuu fi kaaniin qabsoo fuuldura yookiin qabsoo itaanuu irra haasa'uu fi jette. Maal jechuudha? Bar dabre biroo tokko barreesseen ture. Kaaga amma gadubbannu kana barbaree hin qabne wayi. Boqonnaalee qabsoo dabarsinee fi kan itti aanu. Callifnee ilaaluu hin dandeenyu. We owe it to our people. We owe it to the Ethiopian people. Oromoon hooggansi Oromoo anarraa dabalatee callifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Dur irraa kaasee ergan biyya alaa dhaqee irraa kaasee aadaa tokkoon qaba. Yeroo yaadni tokko dhufu taa'uun hol uummata wajjin marii banaa godha. Yaada kiyyaan dhiyeessaa gaafiin hin dhufaa chaalenjiin hin dhufaa yaada san keessaa gabbifnee hojiitti seenna jechuudha. Clearly haalli amma Oromiyaan fi Itoophiyaan itti deemtu haalli jarri kun maqaa keenyaan biyya ittiin deeman it is not sustainable, it is not beneficial, it is a disaster. Qabxii kana uummata wajjin mari'achuun barbaada. Uummata wajjin haasa'uun barbaada. Uummanni yaada kiyya challenge akka godhaniin barbaada. Anis challenge gochuun barbaada jechuudha. Kanaaf kitaabni akkuma carraa kana waliin dhufe malee amma marii sana irratti gaazexeessitoota akka keessanii bakka adda addaa jiran wajjinis haa ta'u uummata bal'aa biyyoota alaa keessa jiru wajjin mari'achuun barbaada jechuudha. Waan hin gaabbineef hedduu barreessite kitaaba kan keessatti ka uummati beekulleen hedduutu jira kaati hin gaabbineef. Ammoo xiqqoollee hin gaabbitu wanni ati irraa gaabbitu tokkollee hin jiru. Hoggaa isaa miidiyaa irra bayan qeensa ofii keessatti dadhabamuu barbaada. Oromoon bee uummata oral society uummata dubbannee dhagaa amansiisuu dandeenyu bar. Uummata hojjannee ofii miti addunyaa kanaadhaaf. Hayyoonni Oromoo bakka meeqatti addunyaa hoogganaa jiran. Har'a Oromiyaa diiganii dachee dhiigaa godhanii
ummatoota Itoophiyaa abdii guddaan irra ture yaadatta 2018. Kanaafi again I want to try one more time. Ummanni keenya hamileen isaa akka hin cabne. Ummanni hamileen isaa cabe bara baraan salphata. Hamilee ummata keenya eeguudha. Kanaaf dongoroon hojjedhe jira yaa. Baay'eedha. Bagan dongoroo hojjedhe immoo. I was young. I was energetic. Kottee baay'eedhaan jedhe. Baay'een seene. But I delivered. Anaaf warri wajjin hojjenne waan ummata keenya waadaa galle deliver godhaa geenye jechuudha. Kanaaf maaliif hin gaabbu jette? Akka hin gaabbu barbaadan ana qofaan hin beeke. I'm speaking on behalf of Oromos. Akka gaabbinu barbaadan. Hin gaabbinu wanni gaabbinuuf hin jiru. Itti yaadne hojjenna hojii dongora keenya irraa hin baranne hin sirreessina itti deemna. Ammas yoo taate amma warri hedduun sirna kanaan gotti hidhuu keessaniif hin gaabbitan hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Jallaa ormaa kaafnetti jallaan keenya dhufe. Jallaa kana kone hundiriirsinaa yoo kararraa kaafna simple. Diriirsuun danda'ama. Ni alla dinnaan munni hogga jallate ibidda keessa. Hin beekan kazara akka tolchan hin beekan tolchan hin jiraami. Ibidda keessa. Yookiin jallata yookiin caba. Jallatee garuu itti fufuu hin danda'u jechuudha. Dubbii karaa kan hubadheetti amma adeemsa kana dura deemaa turte deebistee yaaluudha barbaadda akkasii akka duula qeerroo kakaasanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuu wayii. Wanni akkasii hin jiru. You have to be adaptive. Warri hojjettu keessatti. Amma I just want conversation. Haasaan barbaada ammaan. Haasaan barbaada. Bakka san hin geenye. Karaan qabsoo baay'ee jira. Karaa irra hin deddeebinu. Karaan tooftaan haaraa baay'ee jira. Modern era. Gaafan biyya alaa dhaqu. Generation faaltookii turre. Generation Facebook itu, generation Twitter itu, mali TikTok itu. As technology changes, society keessa waggaa jijjiiramu, strategy keessa waliin jijjiirama. Anamma achillee jiru. Amma waa'ee qabsootu haasa'an jiru, waa'ee sirna kana goonaa miti. We need to have a conversation akka Oromoo salphannee jirra. We have let down the Ethiopian people. Ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in, ummata Itoophiyaa, ummata gaanfa Afrikaa, we have let them down. Liability taaneera. Ummata guddaadha nu. Baay'inaanis teessuma lafaatinis Somaaleen nurraa abdii qaba. Dhayin lola isaan wajjin seenna. Har'a mootummaan Abiy Oromoon hin lola, Amaaraan hin lola, Tigreen hin lola, Eertiraan hin lola, Somaaleen hin lola. No. Oromoon ummata kana hunda wal taasisee wal hin dhaga'ee naannoo gaanfa Afrikaa kana seenaa jeequmsaa, seenaa lolaa keessaa baasee tasgabbeessee hiyyummaa bara baraan ummanni naannoo kanaa ittiin beekamu keessaa baasee jaaruuf kan danda'u Oromoodha. Maaliif risoorsiidha qabna, dhugaa qabna, lafa bal'aa qabna, aadaa qabna, gadaa qabna. Kanaaf wanni nu barbaadnu what I want this conversation amma. Kan boodatti dhufna. Ammatti wanni an barbaadu warra mootummaatis qeeqdhaan dhiyeessu come on kana caalaa callifnee kufaatii kana caalaa salphina kana caalaa keessa seenuu hin qabnu. I am calling for conversation. Mootummaa wajjinis warri mootummaa ola jirus haasa'uu qabna amma. Gadi baanee dhugaa walitti himnee haasa'uu qabnadha. Ayyee tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo gama Feesbuukiidhaan hordofaa jirtu dhaggeeffattoota keenya keessumaan keenya Jawaar Mohammed kitaaba haaraa hin gaabbu jedhee guyyaa boruu eebbisiisa guyyaa kamisaa jechuudha Keeniyaa Naayiroobii keessatti isa booda immoo gara biyyoota Awurooppaas ni imala dhimmoota hedduu kaafne dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessaa qeeqawwan jajjabaa himannaawwan jajjabaa mootummaa akkasumas immoo paartii biyya bulchuu irratti dhiyeesseera isarratti jarri mootummaa deebii kennuu yoo qophii ta'an balballi keenya banaadha gara xumuraa tarii dhimma gaanfa Afrikaa kana kaasteetta amma Itoophiyaan keessumaa bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa Somaalilaan wajjin walii galee waggaa tokko muddama hamaatu ture inumaa lolatti seenuu danda'u Somaaliyaa fi Itoophiyaan dhimma sodaatamaa ture dhiyoo kana immoo Turkiitti jaarsummaa Turkiin waliigaltee irra gahameera gaanfa Afrikaatti dhagaamtummaan yookiin dhiibbaan Itoophiyaa laafaa jira akkas dubbata kanama siyaasaatti karaa ittiin ulaa galaanaa argatanoo maal ta'uu qaba? Hariiroon gahee Itoophiyaan gaanfa Afrikaa qabdu laafaa osoo hin ta'in hin jiru du'eera. Diplomasi Ethiopia duera. There is no diplomacy. Ethiopian anchor state turte. Ethiopia used to be an exporter of security. Zamana Mallasis, Sandro Sote, Kesatu Zamana Mallas, it is Zamana Haile Selassie. Arra garu,
Ethiopia is seen as an exporter of insecurity, source of instability ilaalamte. Sirni amma jiru kun biyyoota ollaa kana hunda wajjin sadarkaa walaa caalu malee walola keessa jira. Gaaffachuun biyya tokko anchor state exporter of security ka godhu dura keessa isaatti tasgabbii qabaate. Ollaa wajjin immoo wal hubannaa irraa ka jaawaa taate anchor state jedhamee ilaalama. Amma garuu keessatti wal nyaata, keessatti biyya diigaa lola keessa jira, ollaadhaan immoo lolaa jira. Waa'ee ulaa galaanaa, Itoophiyaan ulaa galaanaa ni barbaachisaa? Yes. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan daldalaa qofa osoo hin ta'in neevii illee qabaachuu qabna. Maaliif? Qabaachuun keenya garuu Itoophiyaa qofaaf miti. Itoophiyaan dinagdee guddaas kan qabdu, waraana guddaas kan qabdu, uummata guddaas kan qabdu naannoo kanatti Itoophiyaadha. Naannoo kanatti humnoonni bakka fagoorraa dhufan ulaa galaanaa reersii fi Indian Ocean kanarratti sochii guddaa godhaa jiran. Biyyoonni naannoo kanaa dantaa bishaan irraa qaban eegsifachuudhaaf humna kophaa isaaniitiin deemuu danda'an. Tumsa Itoophiyaa isaan barbaachisa. Itoophiyaan kana wanni humnaan godhuudhaaf deemtuuf hin jiru. Dantaan keenyaaf dantaan Somaaliyaa, dantaan keenyaaf dantaan Eertiriyaa kan wal falleessu miti. Eertiraan akka biyya tokkotti biyya walabaa siyaasa walabaa taatu malee diinagdeen isii Itoophiyaa irraa walaba ta'uu hin danda'u. Economically dependentiidhaan wajjin. Garuu humnaanis irraa fuudha. Sindaan maca gaafa jetteen yaraan fedhellee taatu hamma fedhetti onnetu dhiitata. Dippiloomaasiidha gaafata. Uummanni Somaalee keessattuu waggoota jahan dabretti bakka hundatti yeroo wal mormaa turre biyya wajjin bakka hundatti abii waan tokko hin difeen godhaan ture. Imaammata Somaalee irratti gaggeessuun. Yeroo dheeraadhaaf mootummoonni dhufaa dabran dhimma Somaalee keessa seenanii jeequudhaan Somaaliyaas laaffisanii Itoophiyaafis madda rakkoo ta'aa turan. Abii waggoota 5 aangoo irra ture kana gochuu dhabuun isaa galateeffatamuu qaba ture. Bara dabre all of a sudden waan rakkoo guddaa nuufi Somaaliyaa jidduu osoo hin ta'in sadarkaa addaatti godhamu keessa seenan. Qophii malee, tarsiimoo malee, tumsa odoo hin jaarratiin itti deemame. Bifa adda addaatiin balaaleffannaa dippiloomaasii bahaa dhihaa. Chaayinaaf Ameerikaan dura ol ta'e. Dippiloomaatiik ayisoleeshinii keessa nu seensisee jechuudha. Dhiibbaan sun amma Abii harka kennatee akka mallatteessu isa godhe. Credibility is the currency of foreign diplomacy jedha Tony Blair. Credibilityin mootummaa Itoophiyaa, sirna mootummaa Itoophiyaa baay'ee gadi bu'e jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa nu barbaachisaa. Warri didees hin jiru bar. Biyyoonni ollaa jiran kun nu barbaadan ta'e ni daas. Because ikonomii guddaa jira, potentiaalii guddaa jira, uummata guddaa jira. Sochiin daldala naannoo kanaa immoo laaffataadha. Nurratti wal loluu qaban turan Jibuutiinis, Eertiraanis hundumtu. Garuu immoo gaafa ati qoma dhawattee nam fudhadha jettee humnaan deemte kafu hunduu dura dhaabate jechuudha. Kanaaf waan irraa baratamuu qabudha. Dongora guddaatu hojjetame. Rakkoon waggaa jahan kan agarre tokko maali? Yaanni gaggaariin waggaa dhufe akkaataan itti hojii hiikuudhaaf deemamu kan xiinxala bilchaataa fi beekumsa qabu ta'uu dhiiseet jarjarumaa fi hawwiidhaan. Ulaa galaanaa wadaba arganne jedhaniitti uummatatti wanni godhuun uummatuma harka dhoofsisuudhaaf jecha wanni godhamu kuni Itoophiyaas miidhaa jira. Hoggansa maqaa hoggansa biyya saniitis baay'ee miidhaa jira. Galatoomiyam sagantaan keenya gara xumuraa deemuu jira. Saatiin si kennaa yaada gabaabaa dabarfachuu dandeettu kaameraan kee kan uummataan haasawuu barbaadde daqiiqa gabaabaa keessatti. Tara uummatatti haasaa ture meemmoo. Agammallee uummata. Directly yaada uummata qabaatu. Rakkoon hin jiru uummata kiyya galmatti fuula isaa keessa ilaalaa ittiin haasa'aa warri BBC hedduu ulfaadha. Akkuma reefu jee an yaadan dura kaayaa jira yeroo barbaadetti qaamni barbaade dibeet barbaannan I'm fully charged and ready. Great.